isaatti maqaa kan okay kanaafu Yesuus Kiristoos nikijibe yeroo trufan akka gartee Yohaannis barattoota isaa barsiisetti nutis kadhannaa akka waaqatti kadhannu barsi jedheen Yesuus itti fufee yeroo kadhattan ayaa abbaa keenya isa waaqarra jiru kadhadhaa jedheen moo ana kadhadhaa jedheen ishi yeroo sani ishi ka jalqaba Yesuus Kiristoos abbaa bicha kadhadhaan jenni anallee kadhadhaa jedheera ishi yeroo sani jibe wayin beeka ishi sanu yeroo sani anyway bakka hunda walitti fiduu sijira baxabatamte qoy suuta wali deemna walitti fiduu dhaggeeffadhu kanumaan sima akka waaqayyoon tokkichi Yesuus hin ta'in waaqa abbaa qofate dubbii Yesuus yoo kan fudhattu taate goobazii kiyya yaa abbaa yarichi geera ilma kee ulfina akkasiif kennuuf ilma kee gara keetti ol fudhadhu gara ziraa jechuudha Yesuus keessa hin jiru eenyu kan gara isaatti ol fudhatu kallattiidhaa miti garri waaqaa kallattiidha moo kallattii miti ishi Yesuus Kiristoos kana jedhe akka foon uffachuu isaatti malee akka waaqummaa isaatti miti malee gara waan jenne ayya kan foon uffate kuni garamitti ol fudhadhu jechuudha kan foon uffate kana keessa waaqayyo hin jiru hojii hin jiru keessa hafuura bakka inni hafuura waaqummaa isaatiin hafuura waan ta'eef bakka hunda waan siin jedhe kallattiidhaan garamna fudhadhu jechuudha Yesuus keessa ni jira waaqayyoon waaqaa fi ilmaas waaqayyoon tokko waaqarra jira tokko waaqaa fi ilmaas gara waaqaatti ol fudhachuu jira jechuudha waaqayyoon abbaan maal jechuudha min maalatu na'u ilaalaa gabaa uummata kan si deebisutti akka nama guutuu ta'uu isaatti malee kana kan dubbate akka waaqummaa isaa namummaa kana keessa hin jiru waaqni keessa ila gooti ta'in hojiin namummaa isaallee kophaa jira hojii waaqummaa isaallee kophaa jira bakkuma tokkotti okay Yesuus gaafa lafarra jiru abbaan eessa jira abbaa samiirra jira waaqummaa isaatiin bakka mare waan kan keetti noofin waaqayyo gaafa Yesuus biyya lafaa jiru waaqayyoon eessa jira abbaan bakka mare jira abbaan waaqarra hin jiru waaqayyo hafuura samiirra illee jira lafa illee jira bakka hundattuu argama inni waaqayyoon abbaan kallattiidhaan bakki ni jiru lafarraas ni jira waaqarraas ni jira kan jedhu fiti cufadha wangeela kan waaqayyo bakka hundatti argamaa jedhama caafni fiti argamaa siin hin jenne bookun hojiidha waaqayyoon lafa keessaa sin jira Yesuus keessaa sin jiraata waaqarraa sin jiraata kan jedhu fiti waaqayyo abbaan ani kinitti beeku wangeela dhibise Penteta. Ila wajidaru waaqayyo ula waan ta'eef samii fi lafa guuteera hafuura jechuun waan mul'anne tokko jechuudha wallahi in islamummaa naan billah amantii hunda caaltu seexaanillee hafuura maarreen hafuura waan ta'eef bakka hundatti argama seexaanni hafuura hafuura miti hafuura bakka hundatti argama seexaanni amma hin jiru Ameerikaan jiru bakka hundatti argamu yeroo tokko dhaggeeffadhu okay ilma namaa biyya lafaarra jiru kana hunda seexaanni wal bira jiru arra seexaanni isaan asirraa kan seexaanni kan bakka wayii nama wayii biraa jiraate yeroo tokko bakka hundatti argamuu danda'u bakkuma okay yeroo takka amma fakkeenyaaf namni tokko asin lubbuu namaa ajjeesu jira tokko achitti ajjeesu takkas achitti jira hojii kana eenyu bira jira rabbiin islaamummaa nama jaalatuuf seexaanni baay'ina waan qabuuf seexaana baay'ee garagaraa hojjetama seexaanni gosa baay'eedha isaan hafuuronni ammoo baay'eedha waaqayyo abbaan lafa keessa jiraata moo waaqarra jiraata waaqni tokko si argaa waaqayyo bakka hundatti argamuu danda'a seexaanni bakka hundatti argamuu danda'a yeroo tokko kana jechuudha seexaanni hafuura naan jettee amantaa bara seexaanni akkuma waaqayyo hin duune jettanii amantanii seexaanni bakka hundatti walii gati Yesuus seexaanni tokko moo lama seexaanni baay'eedha hafuura hamaan baay'ee okay hafuurri hamaan kan Yesuus hin baadhate san kami Maaleti kan Yesuus hin deeme san seexaanni kami ani mata duree waaqummaa Yesuus irratti fi wanta mata duree siyaasa irratti okay anyway siyaas deebis ayye waan jedhu waaqayyo abbaan waaqarra jiraata moo lafarra jiraata bakka hundatti argamaa jedhe samiirra jiraata mana namni jaare keessa waaqayyoon na dhaggeeffadhu kaa'if jedhu dura naasaayini waaqayyoon mana harki namaa ijaarame keessa hin jiraatu dhugamoo soba nama keessaas si keessa waaqayyoon ni jira injira hafuurummaa isaatiin hin jiraata Yesuus keessoo akka namummaa isaatti isa keessa illee hin jiraata kanaafuu atis waaqa guutuu nama guutuumi laa akkasii miti waan biraati inni sagalee isaatiin
tokko miti walitti fidaa waan biraa walitti fidaa taati. Kiristaana kas waaqni hin jiru si keessa? Hafuurummaa isaati waaqayyo nu keessaan buufata nuyi mana qulqullummaa waaqayyo jedhama. Okay, Yesuus keessa maaliin jiraata? Yesuus Kiristoos inni waaqayyo. Kanaafuu nu hafuura inni nu keessa. Yesuus Kiristoos keessa waaqayyo abbaan maaliin jiraata? Akka namummaa isaatti hafuuraan isa keessa buufatee jira. Goobasi, Yesuus Kiristoos kana keessa namummaa isaa kana keessa maaliin jiraata waaqayyo? Hafuuraan jiraata. Atoo isa keessa waaqayyo maaliin jiraata? Goobas. Akkasii miti waan keessa jiraatu akkas jenna. Akkasii miti. Sagalee isaatiin akkasitti miti waan nu keessa jiraatuuf waan ilma keessa jiraatuuf inni waaqa guutuun nama guutuudha hin jenne akkasitti miti. Sagalee isaa waan ta'eef waaqa jenneen malee waan isa keessa jiraatu miti kan jenneen hubadhu. Okay, sigaa eenyu kan fannoo irratti du'e waaqa moo nama? Fannoo irratti du'e Yesuus Kiristoos fooniin du'e. Fooniin kan du'e kun nama moo waaqaan sin jedhe boo afaan Oromoo? Nama guutuu waaqa guutuudha. Waaqaa fi namaatu fannoo irratti du'e? Waaqummaan isaa hafuura waan ta'eef hafuuraan fiizikaal qaama Yesuus kan jedhamu kun qaama tokkoomi? Miti? Qaama tokko garuu hojii garaagaraa qaba. Meedhiis garuu hojii sin gaafanne. Yesuus kan na dhaggeeffadhu. Abbaan qaama tokko, hafuurri qulqulluun qaama addaati. Qaama sadii mijarri kun. Qaama sadeen kana keessa si katabaa qoy. Achi garagalfadha akkanatti yeroo baay'ee. Rakkoon qabu naa galee. Laal. Abbaa Abbaa, ilma, hafuurumaan jedhaayee hafuura hin gabaabse. Sadeen kana keessaa akkami kafannoo irra fannisan? Waaqayyo ilmaadha. Waaqa ilmaati. Kanaami kan lamaan hafeeti kana keessaa jarri kun lamaan hin jiran biraa hin haqaa jechuu eegamma. Ilma boodanatti deebitee waan biraa naan hin jedhin. Ilma kana fannisaniimi? Ilma fannisan. Ilmi fannifame kun nama moo waaqa kan fannisan kun? Kan fannifame kun waaqa guutuu fi nama guutuu. Kan fannisan waaqaas namaas fannisaniimi yoodoonni? Yeroo inni fannifame sanillee nama guutuu waaqa guutuu waan ta'eef. Goobas, akkuma jettu seera deema. Gara biraan jedhin kan fannisan namaas waaqaas qabaniiti waaqa abbaas ilmaas qabanii fannisaniimi? Akkasii miti. Yeroo fannifamu san fakkeenyaaf yeroo garafamu fa'aa yeroo fannifamu sani waaqni garafamuu hin danda'u waan dhiiga isaa dhangalaasuu. Yeroo kanattuman waaqni keessa jira moo keessa hin jiru? Yeroo kanattuman Yesuus kanattuman keessatti waaqayyo abbaan keessa jira moo keessa hin jiru? Inni hafuura waaqayyo mul'achuu keessa jira moo hin jiru walumaan? An fakkeenyaaf bishaan kana ka'e bishaan yoo waan kana yoon tumu bishaan keessa jira walumaan hin tumu jiraami? Waliin hin tumamne. Waaqni keessa jira moo hin jiru? Qaama Yesuus fannifame san keessa yeroo tumamu keessa jira moo hin jiru waaqayyo abbaan? Keessa jira garuu hafuurri sun tuqamuu hin danda'u. Tuqamuu hin danda'u keessuma rukutu jiranii miti walumaan qabanii fannisanii? Ilaalaal tuqamuu hin danda'u foosun tuqamuu hin danda'u walumaan tumanii jechuudha. Hin tuqamin gubbaa kana tumu jiran keessa waaqayyo jiraami? Nama guutuu waaqa guutuu yeroo sanitti. Gubbaa nama tumu waaqayyo keessuma taa'u jiraami? Hayyolla. Waaqummaa isaatiin Goobas tumu jiran yeroo ajjeesanoo waaqayyoon keessaa bee miti yeroo san waaqayyoon. Appustu ibsa fayyaa. Waaqayyo yeroo sanillee hafuura waan ta'eef hinduu gonkumaa hafuura isaa. Yeroo Yesuus yoo Yesuus ajjeesanii foon isaa awwaalan waaqummaan keessa ni jirti foon isaa kan du'e san keessa. Meeshaa argii isaa kakkanne. Ni qaba laatan. Fooniin du'eera waan ta'eef. Foon du'e san keessa waaqayyo ni jira. Fakkeenyaaf foon du'e keessa miti foon du'e keessa iyyuu lubbuun jiraachuu hin danda'u. Foon du'e san keessa kan biyyoo keessa sanduuqa keessa kan inni awwaalan sana carqiidha. San keessa ni jira waaqayyoon yeroo inni du'u san.
du'a isaa keessa waaqayyoon. Egaa du'e maani du'ee jira kaa garuu. Keessan jiruumi waaqayyoon keessan jiruumi. Keessan jiruumi. Jiru du'a isaa keessan jiru jechuu miti. Foon isaa du'e malee hin duune kaa. Okay, hayyee. Okay, waan biraa. Yesuus Kiristoos san keessan jiru jechuu. Yeroo hunda Yesuus waaqaa miti jechuu. Okay. Yesuus Kiristoos harree yaabbate moo yaabbate? Harree yaabbate moo yaabbate? Harree yaabbate moo yaabbate? Gaafa yaabbate san nama guutus nama yaabbate moo waaqaa fi nama yaabbate? Waaqa yaabbate hin jedhamu waa'ee nafa. Waan jedhe hafuurri harreerra Yesuus yeroo jiru sana harreerra jira moo hin jiru waaqayyoon? Namummaa isaa san Yesuus ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ waaqa guutuu nama guutuu yaabbate moo nama qofaa yaabbate? Namummaa isaati malee hafuurri yaabbachuu hin dandeenye. Yeroo harree yaabbatu san waaqummaa keessan jirtu? Hin jira garuu hafuura kan hafuura isaatiin bakka hundatti argama waan ta'eef. Kanaafuu waaqayyoo fi ilminis harree waliin yaabbataniimi? Gaafiin akkasii sirrii miti. Gaafii akkasii. Naa deebis hayyee. Gaafa Yesuus harree irra taa'u san waaqummaan keessa jirti moo hin jirtu? Waaqa guutuu nama guutuu yeroo sanillee. Eewwa na waaqaa fi namaatu harree yaabbateemi? Harreen san namaa fi waaqa yaabbattee deemtiinimi? Yaada keetiin oli waa'ee Sillaasee beekuun akkasitti hubachuu dandeessu. Ansasiin hin jenne naa deebise kaa. Sumaa jedhe isintu bakka hundatti waaqa guutuus nama guutuus kan harree irra taa'u san waaqaas namaasiimi? Nama guutuu waaqa guutuu jedhame. Kanaafuu harreen uumamaas baadhattee deemu turteenimi? Nama guutuu waaqa guutuu waan ta'eef akkasii. Nama guutuu harreen waaqaa fi nama yaabbattee deemtee jettu jarana. Gaafii akkana maal godhaa gaafatanii? Akka samantaa mire? Waaqa guutuu nama jedhee amanii. Okay, harreen waaqa yaabbachuu harreen waaqaan deemuu ni dandeessi? Inni hafuuraa siin jedhee bara. Samaal harreen waaqa baadhattee deemuu ni dandeessi? Waa'in waan hundumaa ni danda'e. Gaaffii dhabee tokko taphatama. Maa inni abbu gaaffii dhabdee qoy maa nama kun gaaffii dhamma qoy. Maali kun silaa deebisaadha duba? Kun gaaffii gaafachaa jirta moo taphachaa jirta mata? Taphaa miti waan isin amantanii. Hojii keessanii waan isin amantanii salmaan isin gaafadhe harree yaabbate jettaniimi? Yoo dubbiin sirraa badde akaayii keenyaattu callistee teessee. Itti jira foon nyaadhu. Gaaffii abbuun gaaffii sirrii gaafatara ijoolleen kiristaanaa ammaa maaliif akkam taatu? Anuu waan na dhibe jaran isinumaa jedha bar waanuma isin jettan arrabsutti hin jirani. Isin kan waaqayyo harree yaabbatan hin arrabsine harree anaa yaabbata malee waaqayyo hin yaabbatu. Keenyoon kottu abbu naggeeffatu sanyi nagaan si faa baay'atu sanyi ko nagaan ni kam nagaa isa kam nagaa akkamitti Qo'ee yeroo si tokko nagaan gooftaa si faa baay'atu waliin haasofnu lafee hin bu'amu. Haasaa ifiraame haasaa ittadhabe. Gaafii akkana gaafii xixiqqoo gaafachaa ta'e garuu si gaddisiisallee gaafii akkana gaafachuu hin qabdu. Waa'ee waaqummaa isaa gaafachuu barbaadde na gaafadhu. Waa'ee waaqummaa isaa irratti waa'ee waaqummaa ilmaa. Biraa dubbachuu jirta? Munzira salaamu alaikum. abbu Kristana Ustaz Firan bara. Firan Kristana. Beeke. kiristaanaan abbu gaaffii sirrii gaafatatta gooftaan keenya ammaa harree yaabbachuutti qaanoo yoo ta'e itti qaanoomna jechuudha malee kun barumsaa miti ijoollee kaawwaniif beektaa yaabbateera gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo inni du'u waan hojjetu wabeera hedduu yeroo jiraachaa gaafataa turte osoo na gaafattee baay'ee natti tolaa ture keessa na dhufaa ture gaafichi kun natti tolaa ture baay'ee abbu gaaffii sirrii gaafatatta isin ammoo waaqa harree yaabbatutti amantan jechuu dandeessa waan hubachuu hin dandeenyeef matsaafa qulqulluu wangeela waan hubachuu hin dandeenyeef gaafachuu dandeetta gaaffii sirrii gaafatte. Maaf lolan duba? Maayete. In lolan in aaran maal arrabsoodhaan waan jiruun riyaalitii waan jiru waan isin amantanis hin gaafadde. No, sirrii gaafatte direction gaafa sirrii gaafatte yoo har'aa. Okay. Uumaan so kanaaf
harreen waaqayyoon baadhattee namaas baadhattee deemuu dandeessi jechuudha akka keessanii. waan danda'uuf ni danda'a. Harreen jedhe. Abu ya ji ani deebisa. Abu deebisa koy. Munziri bo. Abu ko dubbadme. Maal jedha? Gooftaan ko nuti gooftaan keenya harree yaabbateera. Osoo badhattee kutaa san ilaaltee jiraatte sabata dubbisee ergaa yaa harree yaabbateef qaba inni. Beekee waan jedhe haa yaabbatu. Waaqayyoon yaabbate moo nama harree yaabbate? Kan yaabbate jalqaba Yesuus Kiristoos foonii Yesuus Kiristoos bira godhatte sagalitu nama ogili Yohaanis boqonnaa tokko laafota kudha afur battee dubbistee jaatte foon nama sagalitu dubbuufateedha miti. Namni kun Yesuus kun nama guutuu waaqa guutuudha miti biyya lafaarran kan jiraate guutuu mini sekendii hunda. Akkas nama guutuu waa guutuu inni tamana kiristaanota. Gaafa harreerra jiru san nama bichaadha moo waaqaas namaas? Umni gatiitti waaqummaa isumarra jira yeroo sanis ulfinni guddaan sunis isumarra jira gooftaa Yesuus Kiristoos sababa qaba. Ulfina hin jenne. Yesuus gaafa harreerra taa'u san waaqa bichaadha moo waaqaas namaas? Namas waaqaas ana buutoo gaafii kan kee gaafiin si deebisa. Gaafii ta'e gaafiin si deebisa abbuu koneedha dhageeffadhume. Waan ati beektu inni tokkichi sun kiiloo isaa tilmaamtee beekta yoo ta'e natti anis nan bara waan isa jalqaba an beeku sagaleedha. Sagalichi jalqabumaayyuu ofii isaati nama foonitti geeddaramee nu gidduu buufate. Si galee? Inni nama foonii geeddarame as qabu harree si yabbate. Bakki iddoo sanitti sirri na gaafatte gooftummaa ofii mul'isuudhaaf kan harreen ni yaabbate. Ofii isaatti dhaqee iddoo sanii harreen fudhanne ila. Ummata Yihuudota yeroo san achi jiranitti gooftummaa ofii waaqummaa ofii mul'isuudhaaf. Maal jedhe ijoollee? Abbuu koo ilaa na jalaa dhimee yaadaa hubadhu waan kana ilaa wangeelli. Siin gaafachi jira bara. Waan jedhe gaafiin kiyya siif hin galle. Waan jedhe amma fakkeenya an kursiirraan taa'u jira namni taa'u jiru kun ka dhiiraati. Toora akkana taa'u jiru. Yesuus harreerra taa'ee mi? Harreerra taa'e. Harreerra yeroo taa'u san nama bichaadha moo waaqa bicha moo waaqaas namaastu harreerra taa'e? Jalquma duraan dursee Yesuus Kiristoosii fi ati ofitti hin bakkan foon Yesuus Kiristoosii fi foon kan kee tokkoo miti. Munziriitu. Ibnu. Abbuu koon ila yaanni an siif deebisaa sirree miti. Illeensi gurra nu dhukkubsee deebisaan argannu jechuudha rakkanne koo. Nama haa ta'u gaariidha. Ammas dhagamaa raashi. Nama biraa seesisaa inni mo'itaa qabata. Hundi keessan waan jarana waan jedhe fira waan siin jedhe gaafii gabaabaa Yesuus yeroo harree yaabbatu san waaqaas namaas moo nama qofa? Sadan tokkon isaanii yoomiyyuu gargar hin baan sekendiitis gargar hin baan. Goobas kanaafuu harreen kan yaabbattee baadhattee deemtuun waaqaa fi namaami? Waaqaa fi nama guutummaa waaqummaa isaallee bakkuma sanitti irra jira. Jedhi waaqaas harreen nu baadhattee waaqaa fi nama nu baadhattee deemteen jedhi. Baatteechi. Hunno akkasi waaqayyo harreen baadhattu dhageessan jirana akkas walii galle baga baadhatte Abbuu waaqayyo harreen hin baadhattu harreelee waaqa baadhattee deeman malee. Eshi gaafii si gaafadhu yeroo tokko. Humni rabbii jechuun humni rabbii keessaa bahu waan hundumaa gochuu danda'a humni waaqa keessaa bahu. Humni maal akkam humni eessa keessa? Humni waaqa keessaa bahu jechuun fakkeenyaaf rabbii wanta tokko haa ta'u jedhee yeroo godhu san humni isa keessaa bahu sun waan hundaa gochuu ni danda'a. Waaqayyoon waa hunda humna keessaa baha miti waaqayyoon ta'iin waa taasisa malee waaqayyoon. Humni isaas waan hunda gochuu danda'u humni isaa. Humnaan qabayan jedhe humni na keessaa baatii miti. Ani nama fiizikaaliin waa fuudhu waaqayyoon jechaan dubbii isaatiin waa raawwata. Qabee waan san ta'ii ifaa hin taati lafa ta'ii akkana taasisa inni waaqayyoon. Kanaafiyyuu jechi inni dubbate sun iyyuu humnaa mire humna qaba waan humna qabuuf waa uume. Waan ni uumamte san waan waaqan taatu waan san uumaa isaati malee.
suni waan ta'uun dhumaa gochuu ni danda'a. Hoonni humna erge. Dubbii isaatiin waa raawwata Waaqayyoon isa qaama biraa keessaa miti. Inni waan ta'e jedheen san waan fedhe san hin raawwata ta'edhaan ta'e jedhan hin taate jechuudha. Ilmi humna qaba Waaqayyoon danda'a waa hunda ilmi namaa hin danda'u waa takkaa'u. Kanaafuu humni isaa waan hunda danda'a jettee namantuu jechuudha. Waaqayyoon waa hunda danda'an jedha malee humni isaa waa hunda danda'an jedhamtu. Waaqayyoon danda'a waa hundumaa danda'a jedhama Waaqayyoon. Humni Waaqayyo waa hunda danda'a waan jedhamtu hin jirtu akkasitti. Humni waan kophaa ta'u miti. Isaatu danda'adha Waaqayyo waan jedhamu. Waaqayyoof kun hundi hin danda'ama jedhe Yesuus. Humni Waaqayyoo hin danda'amti hin jenne. Ani humna Waaqayyoon narra kaa'uu danda'a. Humna inni naa kenne humna Waaqayyoon dandeettii abilitii humnaan qaba. Humni kiyya akka Waaqayyoo sani waan raawwatu hin danda'u. Yesuusis humna kootiin humna hin qaba. Humna isaatiin humna raawwachuu hin danda'u. Lakki sirrii miti. Humna isaatiin waa hunda raawwachuu hin danda'a. Wangeela Yohaannis boqonnaa 30 dubbis baas. Inni waa'ee namummaa isaatii kaasaa jiru malee humna qaba. Okay, namummaa mee kan hin danda'u jechuu jiru kun namummaa waaqaatu hin danda'u jechuu jira. Namummaa isaati. Namummaa isaa jedhe namaa miti namaa jedhe Yesuus mee dura yeroo akkas jedhu san nama jedhe. Namaa miti. Waaqummaa isaatii waan hundumaa gochuu hin danda'u. Ani humna kootiin humaa gochuu hin danda'u yeroo jedhu nama moo waaqa. Namummaa isaatiin hin jedhe. Barattoota dura dhaabbatee yeroo kana jedhu kun ani humna kootiin humaa gochuu hin danda'u jedha namaa jechuu jira moo waaqaa jechuu jira. Namummaa isaatiin jechuu jira. Namummaa wani jedhamu jiru nama jedhi boo nama kuma takkaa jireenya malee namummaa kuma takkaa jiran jedhamu afaan seelloo afaan Oromootitti. Injira. Namummaa jennee amannani. Okay, ati namummaadha moo ati nama? Ati nama tokko moo namummaa tokko? Keenyaa fi Waaqaa tokko miti. Keenyaa fi isaa tokko miti. Yesuus Kiristoos ani humna kootiin humaa gochuu hin danda'u jedhe. Miti. Namummaa isaatiin jedhe waaqummaa isaatiin immoo anaa fi Waaqa Okay, namummaa kiyyaaniin jedhe kan jedhu ragaa isaa fidde ragaa naa fidde. Akkamitti akkas jettee hojjette sii fida. Ragaa naa kanni akkamitti akkas jettee sammuu kan kee zerbal dhiisi. Waan si jedhe fidi ragaa namummaa kiyyaaniin akkana jedhee kan jedhu fidi. Ashina fi ragaa ta'aa fidi. Akkee fidi ragaa. Ajaa'iba jaanuma kee fudhachuu dadhabe. Kana namummaan jedhe kana waaqummaan jedhe kanumaan sirraa barbaade. Yeen akka tokko Qorontos tokko diidami tokko. Dubbii Paawulos siin jenne bari dubbii Yesuus dubbateen siin jedhe boo waan Paawulos naaf siin jenne. Ayin ta'u waan akkas jedhu ka barbaadna keessa maratanii eenyu akkana jedhe dhaggeeffadhu ani humna kootiin humaa gochuu hin danda'u kan jedhe Paawulos immoo Yesuustu jedhe dubbii kana. Waa'ee namummaa isaati kun waa'ee namummaa isaati malee ani kun na dhaggeeffadhu laa wangeelaan qabu kan laa. Abbaan ni dubbata, Yesuus ni dubbata, barattoonni ni dubbatan, Paawulos ni dubbata, Sayxaan ni dubbata, harreen balaam ni dubbata. Dubbii Yesuus akka jedhu ani humna kootiin humaa gochuu hin danda'u jedhe Yesuus. Waa'ee namummaa isaati. Dubbii Paawulos natti fiditiin hin jenne. Dubbii Yesuus ani namummaa kootiin kana raawwachuu hin danda'u, waaqummaa kootiin kana raawwachuu hin danda'u kan jedhu Yesuus ofii dubbate barattootatti wangeelota afran keessaa fide. Abni qulqulluu Yesuus humna Waaqayyooti jedha inni nuti mataan isaatu kanaaf iyyuu inni humna Waaqayyo waan ta'eef inni fabbaan. Eega humna Waaqayyoo ta'e hin danda'u maaliif jedhe? Ekijiba. Namummaa isaati waa'ee namummaa nama guutuu. Eenyu akkas jedhe namummaa isaati eenyu jedhe akkas Yesuustu jedhe. Nama guutuu macaafni qulqulluun nama guutuu Waaqa guutuu ta'uu isaa. Namummaa jedhe Yesuustu jedhe ani nama guutus Waaqa guutus jedhe moo Paawulostu jedhe moo Yesuustu jedhe dubbii kana. Nama guutuu fi Waaqa guutuu ta'uu isaa Yesuus Kiristoos dubbateera. Eenyu jedhe ragaan kan nama guutus Waaqa guutus kan Yesuus jedhu. Ani ilma Waaqaati jechuun isaa waa'ee waaqummaa isaati ani ilma namaa jechuun waa'ee namummaa isaati kanaafuu dubbateera. Afaan Oromoo isa dubbachaa afaan Oromoo jijjiirtu. Yesuus an nama guutus Waaqa guutus jedhee beeka. Nama Waaqa ta'uu fi nama ta'uu isaa dubbateera kanaafuu akkasitti beeka. Afaan Oromoo ni beektaa gurba. Ani Aroon Dooraktisaa ani maqaan keessaa Amaariffaadha. Oromoo ni baratee yeroo miti gaafii afaanis gaafate Yesuus Jesus Christ ani namaasi ani Waaqas kan jedhe jira kunoo asitti jira fidi boqonnaa kunoo naa dubbisa boqonnuma naa dubbisa abbo akkasiin hin jenneni jira yaa ani ilma namaati hayyee ilma namaati jedheemi afaan Oromoo siif hin galu akkamittiin si hojjaasaa gurbaan sirrii naa gala. Okay, egaa si gale waan maalin si jeme gaafiin kiyya.
Ani nama guutuudhaan waaqa nama guutuu ta'uu isaatii fi waaqa guutuu ta'uu isaa takka si galata irraan si deebi'e barreeffadhu mee barreeffadhu waan isin jedhu kana barreeffadhu qalama jedhee dhabii. Yesuus Kiristoos ani nama asi ani takka ani nama guutus waaqa guutus kan jedhe jira isin jedhe maaliin jedhe Nama guutuu waaqa ta'uu waaqa guutuu jenne kana amma siif hin galu afaan Oromoo jarri afaan Amaaraa beektan itti qottaa gurbaa kana. Ndagyo mtama afaan Oromoo siif hin galu. Siif hin galu jira afaan kiyya kun Arabaa kiyya kun. Turjumaan eenyuun nuti